ያደረገው ጥረት ሳይሳካለት በስተመጨረሻም አገሩን እንደማይወክል ተነገረ። ኦላ ሀደኬቲ ሚናኛ ጅብኔትዩ ነማሲጎኒያስ ብያ ፈረንጂ ሲፍኒ kan tordoftoota ke bakka irratti nageenya sinaa qabu jechaadha viidiyoo biraatti walitti jira viidiyoo kan takka bawartan takka gammadan abdii guddaan sirraa qabaa nama shaan kana faara yoo jira subscribe gochuun dagatina malattu notification tuqaachuun barbaada yaadoo qabaatan comment barreessaa galbaatti nafaana tura jalqabaa gaa viidiyoo adawaati akkuma beekamu guyyaarraa adawaa 00 birbirsa goorootti kan hojjetametu eebbifamaa jira jechuudha waa 00 muuziyeemii adawaati seenaa gootota keenyaa injifannoo adawaa taasisaniin yaadannoo isaaniitiif kan hojjetame gamoo guddaa muuziyeemii waan hedduu kan of keessaa qabudha kan guyyaarraa eebbifamaa jiru jechuudha bifa baay'ee namtoluudhaan kan inni ijaarame keessumattuu bifa gootota Oromoo mul'isuun kan inni ijaarame. Kanaaf muuziyeemiin Adawaa 00 kana fakkaata. Akkuma argitan egaa kana fakkaata kuni dhuguma Finfinnee jechuun namatti ulfaata keessumattuu handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti kun hojjetame jechuun hamma amanuun nama rakkisuttidha kan akkas bareedu kan inni hojjetame jechuudha baay'ee namatti toluu fi waan hawwataa waan seena qabeessa keessumattuu gootota keenya seenaan isaanii irraanfatame hedduudha kan beechi irratti mul'ata siidaan isaanii hunda isaaniitiif dhaabate inni bareedee keessi guyyaarraa eebbifame jechuudha. So wanti kun waan hedduu jajjabeeffamu qabudha waan baay'ee namatti toludha waan baay'ee nama boonsudha keessumattuu seenaan kun seenaa salphaa miti keessumattuu dhaloota dudduubaan dhufanii fi gootota yookiin dur akka saba tokkootti kan seenaan Adawaa kun injifannoo akka saba tokkoo qofadha kan itti mul'isan aadessaa turan jechuudha saniif erga dhugaan be'eemu keessumatti waa'ee jeneraaloota 12 yeroo kaastanii Haacaaluu kan yaadatamu dhugaa dubbachuun akka kiyyatti isa dura waa tokko hin beekun ture namooti baay'ee akkasiin Haacaaluu irratti seenaa kana bartan abdii guddaan qaba seenaa hedduu kan barree sababa Haacaaluutiin jechuudha Busaa Jannataan haqanansiisuu keessumattuu waa'ee jeneraalota 12 keessaa 9 Oromoo akka ta'anii Haacaaluudha kan dubbataa ture jechuudha isaaniif siidaan dhaabbachuuf qaba jedhee kan miidiyaa irratti haga dandee haga humna isaatii kan qabsaa ture isa jechuudha so wanta ni jedhe kun yeroo hojiidhaan immoo keessitee argamu kan baay'ee namatti toludha kan baay'ee nama boonsudha dhugaa Adawaa kanaaf kun viidiyoo xinnoodha sooshaal miidiyaa irraan buusee maybe in barbaadu taanaan viiloogii deemee hojjedhee tokkoon irra deemee sin dubbisiisaa maqaa isaanii waliin waan hojjetamu hundumaa viiloogii isiniif hojjechuu danda'a jechuudha har'a guyyaa eebbaati maybe booda firii ta'a seensi jechuudha saniif viiloogii isiniif hojjechuu danda'a yoo hin barbaaddu ta'e commenti na barreessaa viiloogii ajaa'ibaan siniif dalaga kan daqiiqaan isaa dheeraa ta'e seeraan jechuudha kan sinin nuffisiisne waa tokkotu naaf hunda isaa sinin daawwachiisa yoo hin barbaaddu ta'e commenti na barreessaa torban kana keessa siniifan dalaga jechuudha. Essa jirtu Finfinnee biyya abbaa keenyaa jirra jedha essa jirtu Shaggar jirra jedha essa jirtu Shaggar jirra jedha essa jirtu biyya Tufaa Munaa jirra jedha essa jirtu biyya Noobee Tufaa jirra jedha essa jirtu jirra jirra otoon dhamiin meel sabnee otoon cabiin okkonnus kunoo har'a keenyerra seenaa afaan saaqneerra uffata kana gaafa argitan eenyu yaadattu keessumattuu uffata kana nama kamirrattis
bifa kamiin suura kamiin yoo argatanii haceedha kan yaadatamu. Diizaaniin kun kan hacee ture yeroo adawwaa kabaja adawwaa irratti kan inni diizaanii kana hojjetateettiin adawwaa irratti sirbaa ture jechuudha. Seenaa himaa ture jechuudha. Gootota keenya faarsaa ture, dhaadhessaa ture jechuudha. So uffati kun akka kana haceetee beekamaadha. Raachuunis hacee akka yaadatuudha kan inni adawwaa irratti uffatee deeme jechuudha. Dhugaa baay'ee namatti tola. የኢትዮጵያ ስፖርት እንደምታውቁት አትሌቲክሱንም በሉ እግር ኳስ በሁሉም ዘርፍ ከመጠላለፍ አይወጣም። ሰለሞን ቱፋን ሰሞኑን ምንድነው ያጋጠመው? በመጀመሪያ ሰለሞን ቱፋን ታስታውሱት ከነበረም ከ3 ዓመት በፊት ጃፓን ቶኪዮ አዘጋጅተው በነበረው ኦሎምፒክ ላይ ኢትዮጵያን በወርልድ ቴኳንዶ ለመጀመሪያ ጊዜ ወክሎም ዲፕሎማ ይዞ የመጣ ነው። እንዲያውም በመክፈቻው ውድድር የጃፓንን አትሌት አሸንፎም በቴኳንዶ ከተሰራበት በጣም ውጤት እንደሚያመጣ ሲነገር ነበር። በወቅቱ ታዲያም አፍሪካን መወከል የቻለው ሁለት አትሌቶች ብቻ ነው። አንዱ ሰለሞን ቱፋ ነው። የቻድን፣ የሴኔጋልን፣ የሱዳንን ተጫዋቾች አሸንፎም ወደ ቶኪዮ አመራ። ያመጣው ውጤት ጥሩ ነበር። ከውጤቱ በኋላ ብዙ ሙቅና ሳይሰጠው ቆየም። እሱ ግን ለፓሪስ አስቦ ዘንድሮ ነሐሴ ወር ላይ ለሚዘጋጀው ኦሎምፒክ ማለት ነው ልምምድ ሲያደርግ ነበር በአሜሪካ። ነገር ግን በፌዴሬሽኑ አማካኝነት ብዙ መገዛ ሳይደረግለት እንደነገም በብሔራዊ ቡድን ውስጥ እንዲካተት በዛሬ ለቴሌግራም እንደዛሬ ማለት ነው ቴሌግራም ላይ የተጻፈለትን መልእክት አይቶም ከአሜሪካ እንዲመጣ ተደረገም። ግን ደግሞ ይሄ ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ነበር። ቡድኑን መጥቶ ለመቀላቀል ያደረገው ጥረት ሳይሳካለት በስተመጨረሻም አገሩን እንደማይወክል ተነገረው። ለ2 ዓመት ያህል ዝግጅት ቢያደርግም በስተመጨረሻ ግን እርሱ ከማይወክሉት መካከል ሆነም። በዚህም የተነሳ ፓሪስ ኦሎምፒክ ላይ እንደማንመለከተው ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ራሱንም ሬዲዮ ላይ በነበረኝ ፕሮግራም አናግሬው የነገረኝ ነው። ፌዴሬሽኑ ለዚህ ምን መልስ አለው? በቀጣይ የምንመለስበት ይሆናል። እንደዚህ አይነት መረጃዎች ቶሎ እንዲደርሳችሁ እዚህ ጋር ያለውን የፕላስ ጋቢያ ከኛ ከሰጥ ዋንቶ ከሰከስ ኩን ሄዱላ ከስመቱ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተርገንት ይቴ ባዬ ዋንቶ ሶሻል ሚዲያ ከነ ዱበተ ማጀራን ከሳ ዋይስ ሶሎሞኒዳ አትሌቲያን አከቶፒያት አፍሪካት ነመ ዶርጎማት ረዳ አከቶፒያት ነማ ሌሊፈምኔ ነገሩ ሴና ጉዶ አጀቴ መቃ ኢትዮጵያ አላባ ኢትዮጵያ ካሴ ደካኝ ነገሌ አማገሩ ኤርገ ቆጲ ሁንደ ጦሙሬ ቦራ ደካኝ ሳን ረት ሂርማት ጀረን እንጀቹራ ሁንዱ ኢባል ኩን ጆሌ ኬኛ ረት ገገፈሙ ገመ ሁንዳኑ ፊጊቻ ከሰተታው አተኡ ቱካንዶ ተው ሶቺ ገመ ከሚን ከሰተዩ ጆሌን ኬኛ ከሳን ሚአሞታኒ ደካኝ ንግበታ ትሬ ዮኪን ሶሻል ሚዲያ ተከነመቱ ዱበታ ትሬ እንጀቹራ ተከሰከሲ ኩኒ ሀፉ ቀባ jalafita hoolaa haadha keetii asii deemi hoolaa haadha keetii mina nyaachifneetiyyu nama si goonees biyya faranjii si finne karaa biyya faranjeessa haadha kee beekta qabsoon Oromoo si fidee qabsoon Oromoo kan qaroominaati arra balleessitani qabsoon Oromoo adda bilisummaa Oromoo qaroominaan jalqabe qaroominaan guddate itti wareegame gandatti galchitanii caccabsitanii fixan naamusan qabdanii kanaaf qabsoon eegalli kan aqilootaati aqila gunjedhu namni aqilli Dr. Ruwaamiti. He is the mother of all the crime done over the last 2 years. Kun I don't mean it because I side with what is namcha kan argetu yote dheenyatti namoota gara social media dhufannatti fakkaata kan argetu jechuudha. TikTok irratti argee TikTokin kun namoota maraatanii nuuf fidaan jiru hin qabu jechuudha. Namootni gara social media kanatti dhufaa jiranii content adda addaa maraatummaa arrabsoo waa beeka qabatanii xiqqaa inni dhufu namichi kun mogiddoo kana biqqalee so maraatu tokko arganne irraa social media irraa namooti maraatan jijjiiruu garuu dabalataan ammas noo biraa arganneetu jiru. Ishi itti fufimeet immoo gammachis dastaa nama jedhamu jira dallaalaa poolitikaa dallaalaa amantii dallaalaa birrii. I tell you annan gada viidiyoo isaan dhaggeeffadhe gammachis dastaa achi barbaarii akka inni ta'e irraa mul'ata. Ani bokka. Enggak. Ya. Hordoftoota kiyyaa viidiyoo skip kaadde kan qoy kana. Maara baay'ee na arrabsite. Achi barbaarii number 1. Waa shamaddadee qophaa'ee nama dhufee gadhiisuudha. Ara kana namni si dhagaa gadi qabi. Naturally miti gammachiisu wanti inni godhu. Bee akkamii hawwatti boone wayi. Maxaxxiin aynata lama dhuguu hin barbaachisu bakka. Utuun hin qophaa'in gammachiisin nan jorgomaan utuun hin qophaa'in waa'ee waaqaa. Nama na kan qophaa'e maal ta'e nuuf godhani. Ersentim
utuun hin qophaayin waa'ee waaqaa gammachiisee wajjinnan jorgomaan utuun hin qophaayin. Mahalo maal taate nama maal taate jaran? Achi barbaarii no gammachiis dastaa. Kanaalatti garuu bakka zim jedhaan himee maal narrabsuun dubbatu hunda dhabanii dhiisu. Dhiirri anumaa, abbaan qabeenyaa anumaa, beekan anumaa. Soota qiyyaa viidiyoo siif kaate kana fakkaata bokkaan roobaa akka argitanii. So viidiyoon keenya singaa arraaf jechuudha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin gortee deebinutti nagaan tura.